Nagaan Waaqayyoo, araarri Waaqayyoo, ayyaanni Waaqayyoo lafa isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa galata Waaqayyoo, ani nagaa koodha. Waan hundumaa keessatti inni nagaa keenya baay'isee yeroo kana sagalee isaa maaddii qulqulluurraa akka qooddannuuf inni carraa kana nuu kenne Waaqayyo abbaan mo'icha keenyaa bara baraan haa ulfaatu. Egaan Waaqayyoo guyyaa har'aa sagalee isaa isa dinqiif isa jiraataa isa hojjetuuf isa kaasu nutti dubbachuu ni barbaada. Sagalee Waaqayyoo bara kam yeroo kam nama dhaga'utti hinuma dubbata. Nama dhaga'utti hinuma dubbata. Nama dhaga'uuf hinuma hojjeta. Nama amanuuf hinuma hojjeta. Warri hin amanne garuu akka nama gaazexaa dhaggeeffatu yookiin akka nama BBC irraa oduu dhaggeeffatutti dhaggeeffatanii darbu. Warri amanan garuu ittiin hojii hojjetanii darbu. Warra dhaggeeffatanii darban osoo hin taane warra ittiin jiraatan, warra ittiin hojjetatan ta'aa argama. Egaan har'as sagalee Waaqayyoo waan tokko nutti himuu barbaada. Innis akkas nuun jechuu barbaada. Kana booddee deebitee hin argituutii hin sodaatin jedhee nutti himuu barbaada. Kana booddee deebitee hin argituutii hin sodaatin jedhee jala muree nutti himuu barbaada. Hin sodaatin jechi jedhu 365 macaafa qulqulluu irratti yoo barreeffamu guyyaa guyyaatti sagalee hin sodaatin jedhu qabna jechuudha. Maaliif Waaqayyo namaan hin sodaatin jedha yoo jenne namni yeroo hundumaa sodaataa gatii jiraatuuf. Eenyuyyuu yeroo hundumaa sodaachaa gatii jiraatuuf. Namni waan baay'ee sodaata. Inni kaan rakkina sodaata. Inni kaan jireenya sodaata. Inni kaan beela sodaata. Inni kaan dhaba sodaata. Inni kaan hiyyummaa sodaata. Inni kaan du'a sodaata. Inni kaan dhukkuba sodaata. Inni kaan nama sodaata. Inni kaan haala sodaata. Inni kaan yeroo sodaata. Inni kaan guyyaa borii sodaata. Inni kaan nama wajjin jiru sodaata. Inni kaan eeriyaa keessa jiru sodaata. Dhalli namaa waan kam caalaa sodaadhaan marfamee jira lafa kanarraa. Namni waan baay'ee caalaa sodaa baay'ee ofitti dhiyeesseetu ilaala. Garuu Waaqayyo sodaan dhala namaa marsee waan jiru waan beekuuf akka marsee jiru waan hubateef guyyaa guyyaatti sagalee hin sodaatin jedhu nuuf erga. Mootummaan biyya tokkoo nama tokkoon hin sodaatin anatu si wajjin jira yoo jedhe, yoo hin gaardii qaxaraa fi yoo hin seekuriitii gaarii kennaa fi yookiin naannoo sanaaf eegumsa gahaa godha. Namni sun of amanee jiraata. Waaqayyo hin sodaatin gaafa jedhu calluma jedhee hin sodaatin hin jedhu. Ergamaa isaa siif erguuf, hirree isaa sii diriirsuuf, humna sii ta'uuf jedheetu hin sodaatin jedha. Tarii guyyaa har'aas Waaqayyo hin sodaatin gaafa jedhu ergamaa isaa ergee lafati sodaattee kufte keessaa si baasuuf ta'a. Eenyutu qophaa'ee harka isaa mirgaa ol qabatee ani hin sodaadhu isa na sodaachise sana deebi'ee lammaffaa hin argu kan jedhee amanu jiraaree laata? Jira yoo ta'e dhuguma ati deebitee isa sodaachise sana hin agartu. Sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Walii wajjin nageenya. Yeroo mootichi isaanitti dhiyaate Israa'eloonni ol ilaalanii kunoo warri Gibxii booddee isaaniitiin isaan hordofaa akka dhufan argan. Yemmus Israa'eloonni guddaa sodaatanii gara Waaqayyootti iyyanii. Museedhaan immoo biyya Gibxii keessaa iddoo awwaalaan hin jirreef immoo as lafa onaatti akka dhumnuuf nu fiddee inni ati biyya Gibxii nu baafte kun maal nu irratti hojjechuu keeti jedhanii. Wanti nuyi kottuu nu dhiisi. Warra Gibxiif garba taanee ni hojjenna jennee Gibxi keessatti sitti himne isuma kana mitiiree nuyi lafa onaa keessatti dhumuu irra warra Gibxiif hojjechuu nuuf wayya ture jedhan. Museen immoo saba sana warra Gibxii warra har'a argitan kana deebitanii lammaffaa hin argitaniiti akka waa hin argineef hin sodaatina
jabaadhaa dhaabadhaa har'a gocha waaqayyoo fayyisin fayyisuudhaaf raawwatu ilaalaa ittiin jedhe. Amma waaqayyoo isiniif hin lola isin gabii argadhaa jedhe. Waaqayyo yemmus Museedhaan maaliif gara kootti iyyitaa ka'anii gara fuula duraatti akka isaan adeemaniif Israa'elootatti himi jedhe. Gooftaa si haa galatu, bara baraan kabajame, bara baraan ulfa, bara baraan ol qabami. Sagalee kee nutti dubbadhu hiika jabaa nuu ta'e. Maqaa Yesuusin wanjoon qarxama haa jedhu. Maqaa Yesuusin qambarriin haa caccabu. Maqaa Yesuusin danqaan kamiyyuu dhaloota kanarraa maqaa Gooftaatiin kan cabe haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa, dhaloota kana sammuutti ba'aa ta'e, jireenyatti ba'aa ta'e, gaa'ilatti ba'aa ta'e, namummaa isaaniitti ba'aa ta'e kan rakkisu ulfaataan ba'aa sun yeroo sa'atii kanaa kaasee maqaa Yesuusin irraa kan galagale haa ta'u. Jedha sagaleen kee ba'aatu isinitti ulfaate yoo ta'e kottaa gara koo anatu isin boqochiisaa jedha. Haalavana chuuna laraa duukati sadiya. Har'a yaa Waaqayyo Gooftaa, dhaloonni kun ganameeffatee yeroodhaan gara kee barbaacha fuula kee barbaacha dhufeera. Ba'aa isaa itti ta'e dhukkuba, ba'aa isatti ta'e yaaddoo, ba'aa isatti ta'e rakkina, ba'aa isatti ta'e du'a, ba'aa isatti ta'e haala kamiyyuu maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiin irraa galagashuun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Sagalee kee nuuf ergi. Maqaa Yesuusiin eenyummaan kee qofti haa mul'atu. Ati duwwaan nutti dubbadhu. Ameen, ameen, ameen. Macaafa seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 10 hanga 15 isa jiruun dubbise. Mata duree akkas jedhurra dhaabadheetun dubbadha. Kana booddee in argituutii hin sodaatin. Kana booddee deebitee in argituutii hin sodaatin. Mata duree jedhurra dhaabadheen dubbadha. Macaafni kun macaafata Museen barreesse keessaa isa tokko yoo ta'u, barreessaan macaafa kanaa Museedha jechuudha. Macaafichi akkatti Israa'el gabrummaa jalaa ba'e haasa. Seenaa saba Israa'el erga Yoosef du'ee hanga godoonuun walgahii ijaaramutti kan seenessu yoo ta'u, waa'ee ba'uu haasa. Waa'ee ba'uu haasa. Sabni Israa'el akkamittiin akka biyya Gibxiitti ba'e haasa. Sabni Israa'el Yoosef nami jedhamu obboloota isaatiin gurguramee gaafa biyya Gibxii dhaqu achitti seenaan isaanii bal'achaa, qomoon isaanii bal'achaa, obboloota isaa ofitti fudhatee, maatii isaa ofitti fudhatee tokko lamootuma jedhanii baay'achaa gatii deemanii fi mootiin Yoosefiin hin beekne biyya Gibxii keessatti gaafa muudamee ka'u saba Israa'eliin jibbuu gaafa jalqabu Waaqayyo saba sana baasuudhaaf kallattii garaagaraatiin fayyadame. Kallattii garaagaraatiin fayyadame. Hey, nama na dhaga'aa jirtu nana Waaqayyo Gooftaan lafa ati jirtu keessaa si baasuudhaaf karaa hundaa fayyadamee si gargaara. Karaa hundaa fayyadamee, karaa firaa fayyadamee, karaa qilleensaa fayyadamee, karaa haalaa fayyadamee, karaa roobaa fayyadamee, karaa aduu fayyadamee Waaqayyo lafa ati jirtu sana keessaa si baasa. Na yaadadha yeroo wayii tokko obboleettii wayii tokko mana kanaa ba'uudhaaf karaa dhabe. Mana kanaa hin ba'u taanaan galgala du'aaf billaatu na eeggachaa jira. Nama Waaqayyoo naa kadhadhu naan jetteetu sagalee naa qabdi. Isa booda akkasin jedhe maqaa Gooftaa Yesuusin bokkaan karaa sii ta'eera. Bokkaan hin rooba sana keessa namni wal hin argu ati garuu hin baatan jedheen. Waaqayyoo akkuma dubbate bokkaa yandoon hin roobe balbala makiinaan dhaabatee balbala mana isaanii balbala iddoo isheetti rakkataa jirtu konkolaataan dhaabatee dhaqee hin fudhate. Isheenis du'a hin oolte Waaqayyoon galateeffatte. Dhuguman siin jedha oolchuudhaaf Waaqayyo wanna baay'ee fayyadama. Oolchuudhaaf Waaqayyo karaa baay'ee fayyadama. Nutuun beeku malee karaan hundumaa Waaqayyoof karaadha. Bokkaan maaf rooba, aduun maaf ba'a, duumessi maaf bu'a jennee yaadna yeroo tokko tokko. Waaqayyo garuu yeroo hundumaa akeekaaf godha, dhala namaatiif godha. Duumessi gaafa bu'us dhala namaaf, bokkaan gaafa roobus dhala namaaf, aduun gaafa ba'us dhala namaaf, qilleensi gaafa qilleensa'us dhala namaaf. Nuuf garuu nuun galu Waaqayyoon qilleensa jabaa keessaan waa hojjeta. Waaqayyo aduu jabaa keessaan waa hojjeta. Waaqayyo bubbee jabaa keessaan waa hojjeta. Yeroo hundumaa kan kee dhimma kee qaba Waaqayyo. Kan kee dhimma kee hojjeta Waaqayyo. Kan kee dhimma kee ilaala Waaqayyo. Haleluuyaa. Karaan hundumtuu karaa keedha. Egaan Waaqayyo saba kana
biyya gabrummaati baasuudhaaf kallattii garaa garaatiin fayyadamee karaa garaatiin adeemee isa booda sabni kun biyya itti gabroonfatanii biyya itti cabanii biyya itti namaa gadi ta'anii biyya itti mataan isaanii cabeetu ba'anii gara biyya kakuu isaanii adeemuu jalqabu. Haleluuyaa! Adeemuu jalqabu. Haa ta'u malee gaafa adeeman sabni kuni Fari'oon harkaa ba'anii utuu adeemanii mudannoo tokkotu isaan mudata. Innis fuulduraan galaanatu isaan mudata. Innis dudduubaan loltuu Fari'oon warruma tole jedhee gadhiisetu isaanitti dhufeetu humna guddaadhaan isaan booji'uudhaaf, humna guddaadhaan isaan irra galagaluudhaaf, humna guddaadhaan of jalatti deebifachuudhaaf, humna guddaadhaan qabaa bittaa kaleessaa jalatti deebifachuudhaaf loltuun Fari'oon, loltuun biyya Gibxii hundumtu fardeeniif konkolaataa isaa kaafatee taankiif qawwee isaa dhukaasa dudduubaan gaafa dhufu sabni Israa'el fuulduratti fiiguuf rakkina, dudduubatti deebi'uudhaaf rakkina. Wayyoo jedheetu gara Museetti galagale'a. Haalaraa lafa hassuu keentaan taayatuuna. Hello ergaan sii qaba. Dhugaa Waaqa jiraataati. Lafa kaleessa baatetti deebi'aa kan jirtu, rakkina kaleessa keessaa baatetti deebi'aa kan jirtu, rakkina keessaa baheen rakkinatti deebi'a, hiyyuma keessaa baheen hiyyumatti deebi'a, salphina keessaa baheen salphinatti deebi'a, yaaddoo keessaa baheen yaaddootti deebi'a, boo'icha keessaa baheen boo'ichatti deebi'a, wayyoo jechuu keessaa baheen achumatti deebi'a, hidhii xuuxuu keessaa baheen achumatti deebi'a, yaaddoof gadda keessaa baheen achumatti deebi'a. Bara baraan achumatti deebi'uu maaliif ta'e jireenyi koo? Kaleessa achi Waaqayyo na baase, har'a garuu miilli koo gara sanatti gad deemaa jira jettee yaaddoo hamaa keessa kan jirtu akkasiin jedha Waaqayyo. Kana booddee deebitee hin argituuti, hin sodaatin siin jedha Waaqayyo. Kana booda deebitee hin argituuti, hin sodaatin siin jedha Waaqayyo. Firaasaa tatakatoodha. Piraataan dolfiinatiin amasiin. Loltoonni Fari'oon yookiin loltoonni Gibxii warruma kaleessa isaan gadhiisetu gaabbanii isaan qabachuudhaaf isaan duukaa kaata. Biyyi lafaa si gadhiiseera jedheen taa'u. Biyyi lafaa si dhiisee ka'ee si dhiiseera jedheen taa'u. Biyyi lafaa mo'ameera jedheen taa'u. Mo'amee ka'ee si hordofa. Kufee ka'ee si hordofa. Cabee ka'ee si hordofa. Si gadhiisee ka'ee si hordofa. Cubbuun na keessaa baateetti na ganteetti dheesinniisu. Seexanni na dhiisteetti na ganteetti kana booda hin danda'u jedhee inniisu. Yeroo hundumaa si hordofa. Har'a garuu maqaa Gooftaa maqaa Yesuusin isa si hordofu akka inni deebi'ee sin agarreetti si biraatii dhaheera. Dhaheera በኢየሱስ በኢየሱስ ሃሌሉያ dhaheera በኢየሱስ inna sabni kun fuulduratti deemuudhaaf galaana, dudduubatti deebi'uudhaaf Fari'oon karaa itti adeemu dhabe. Sabni kun kallattii faallaa ta'een rakkachaa jira. Gara itti baqatuuf lafa itti oolu wallaalee baay'ee haala ulfaataa keessatti rakkachaa jira. Waaqayyo har'a haala rakkisaa fi ulfaataa gidduudhaa dhufee si fudhata. Waaqayyo har'a haala rakkisaaf haala ulfaataa keessaa dhufee qabee si baafata. Ati dhala kooti siin jedha, ati mucaa kooti siin jedha. Asiin galaannituu si rakkisu, asiin rakkinnituu si rakkisu, asiin hiyyumnituu si rakkisu, asiin gaddituu si rakkisu, asiin namnituu si rakkisu, asiin Fari'oonituu si rakkisu, asiin maadaaminituu si rakkistu, asiin namnituu si rakkisu, asiin firrituu si rakkisu. Harki Waaqayyoo gidduudhaa dhufee si baasa. Hello. Barana nan rakkadhe, lafatti boqodhuun dhabe, asitti baqannaan rakkina, achii rakkina, maatii biraa rakkina, fira biraa rakkina, hiriyaa biraa rakkina, eessatti boqotu, eessattis baqatu jettee gara Waaqayyootti iyyaa kan jirtu harki Waaqayyoo gidduudhaa si baasuudhaaf, gidduutti si boqochiisuudhaaf ariifatee gara kee dhufeera. Laarata jakatata sootata kan tantan tulfeena dia. Gara kee dhufeera ilmi Waaqayyoo, gara kee dhufeera boqonnaa baate, gara kee dhufeera aara galfii baate, gara kee dhufeera. Haleluuyaa. Tapha gidduu taphachaa kan jirtu, rakkina gidduu rakkachaa kan jirtu, as deebi'uudhaaf rakkina, achi jiraachuudhaaf rakkina. Hoolaaraa baanataa jandaya lafi si boqochiisuuf, lafi ati itti aara galfattu
rakkisaaf ulfaataa kan sitti ta'e Waaqayyo gooftaan machaa akkas naan jedha. Rakkina gidduutti ati rakkachaa jirtu sana gidduutti harki koo sii dhufa siin jedha Waaqayyo. Heelaaraa daanaa seedaa. Rakkina ati gidduutti rakkachaa jirtu sana gidduutti harki koo ariifate laaraa baaseen. Chata katunasia mralandal fini mimi maskrata choda difi rata sekandona china lavarabadia rudandandandal veneme kratia sondal veneme rebe Jesus garida Jesus garida Jesus garida Jesus garida Waaqayyo kasnaan jira nama shantunaan jedha Waaqayyo garatti goru wallaalee naan jedha Waaqayyo garatti deebi'u wallaalee naan jedha Waaqayyo garatti ba'u wallaalee naan jedha Waaqayyo eessan naqa garamittan galagala eessattan boqodha eessattan haara galfadha uffee jedhanii yeroo hundumaa garaa isaanirra namoota bu'an laphee isaanirra namoota bu'an nama garaan isaanii nama lapheen isaanii cabe namoota shantuu gubaa'ee kana gidduu jiranaan jedha Waaqayyo. Waaqayyo maalan jedhaniin akkas naan jedhe Waaqayyo kana booda deebitee hin argituuti hin sodaatin isa si yaaddes isa si rakkise deebitee hin argituuti hin sodaatin sin jedha Waaqayyo. Mee akkas jedha ani kana booda isa na rakkise isa na yaaddesse isa na qabe isa na joonjesse isa na gaddisiise sana deebi'ee hin argu jedha. Deebi'ee hin argu jedha maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin deebitee hin argitu hin sodaatin. Waaqayyo nama shaniin akkas jedha kana booda deebitee hin argituuti hin sodaatin garamittan galagala garamittan deema garamittan socho'a jettee isa yaaddaa jirtu sana deebitee hin agartuuti hin sodaatin siin jedha Waaqayyo. Hallelujah. Kana booda deebitee hin argitu yoo amante namni amane kana booda deebi'ee hin argu. Biyya keenya keessatti amantaa malee amantiin baay'ee rakkisaa ta'eera. Amantaa malee ሃይማኖት እንጂ እምነት የለም. አመንታ malee amantiin addunyaa kanarraa baay'ee dhabamaa jira. Amantaa jechuun maal? I am Orthodox Tawaahidoo, I am Protestant, I am Catholic, I am Mulu Wangel, I am Makada Yesus, I am Ekele, ani waldaa akkasiiti, ani Makada Yesuusiidha, ani Orthodoxiidha, ani Protestantidha, ani Musliima jechuudha. Amantaa jechuun amantaan lafarra guuteera. Amantaan numa hin qabu. Amantaan utuu mootummaa Waaqayyootti nama gashee biyya Itoophiyaatu mootummaa Waaqayyootti foon hin gala. Amantaan lafarra baay'ateera. Namni akka biyya Itoophiyaa amantaa isaa akarraru amantaa irratti wal loluuf wal waraanu wal arrabsuuf boquu wal buusu amilee wal buusu seenaa walii balleessu tokkollee hin jiru. Kiristaanii musliimii tokko wal irratti yoo ka'e amma wal balleessanii ija wal keessaa baasanitti wal hinniisan inni kun bu'aa tokkollee hin qabu. Amantaa irratti wal loluun minim turgum yeleelleenna waan tokko furmaata kan hin qabnedha. Waan tokko furmaata kan hin qabnedha. Amantii jechuun immoo nan fayya. Namba deebi'een argu nan jiraadha duwwaan koon guuta hirruun koon guuta Yesuusin nan arga boqonnaa koo bira nan ga'a. Waaqayyo lafa onaa kan naa lalisiisa lafa hin jiraatamne keessa jiraachuu hin danda'a. Ani kana booda kana deebi'een argu Waaqayyo dura kootii kaaseera. Gaarri kun gannaaf jedheera galaanni kun na ceesisa lagi kun na baata bidiruun kun na baata jennee gaafa dubbannu garuu it is belief yookiin amantiidha. Religion and belief is wal leeyya yookiin immoo amantiif amantaan yeroo kamitti iyyuu adda addadha. Biyya keenya keessa amantaatu jira malee amantiin hin jiru. Amma garuu maqaa Yesuusiin sammuu kee keessa amantaa haqee amantii kaa'eera maqaa Yesuusiin. Amantaa wajjin garaagarummaa guddaa qaba. Amantaan mandaratti si hambisa. Amantaan naannootti si hambisa. Amantaan qe'eetti si hambisa. Amantaan obboleessa kee si dhabsiisa. Amantaan fira kee si dhabsiisa. Amantaan ollaa kee si dhabsiisa. Amantaan namaa gadi si godha. Amantaan naannoo yookiin mandaraa akka taatu si godha. Amantiin garuu laga si ceesisa. Amantiin garuu mootummaa Waaqayyoo si dhaalchisa. Amantiin garuu jireenya dhugaaf guutuu ta'e akka jiraattu si godha. Amantiin garuu lafa hin jiraatamne irra jettee bashaada akka jiraattu si godha. Maqaa gooftaa Yesuusin kana booda amantaa qabattee osoo hin taane amantii qabadhuuti deemi. Ameen ameen ameen. Hallelujah. Kanaaf hiiki amantiif hiiki amantaa nu galuun irra jiraata. Kanaaf yoo amanteetta ta'e har'a yoo amanta ta'e maqaa gooftaa maqaa Yesuusin isa si rakkisee isa si boosisee isa si danqee isa si tulfaate isa ba'aa sitti ta'e sana kana booda deebitee hin argitu.
kana booda deebitee hin argitu. Amantiin murteessoodha. Amantiin amanuudha. Amantiin kutachuudha. Amantiin wassanuudha. Amantiin decisionii qabaachuudha. Amantiin amantiidha. Amantiidhaan deebi'ee argu jennaan deebitee argitu. Amantiidhaan kana booda kun hin ta'u jennaan hin ta'u. Amantiidhaan ceera jennaan ce'amaadha. Amantiidhaan qabeera jennaan qabamaadha. Amantiidhaan amma wanta maleeffatame qabadheera jennaa harka duwwaa jirra. Ceera jennaa gamana jirra. Ta'eera jennaa harka duwwaa jirra. Guutuudha jennaa qeen keenya duwwaadha. Mikinaatu amantaa keessa jirra malee amantiidhaan hin guutamne waan ta'eef. Kanaaf akkas taana. Kanaaf hirruu taana. Kanaaf muka shomboqqoo taana. Kanaaf duwwaa taana. Hey har'a amantaa kana akka tarkanaa reebduun barbaada son taane amantiidhaan akkati kana harkaa fudhattuun barbaada maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin waanuma si rakkise sana deebitee argitu. Waanuma si rakkise sana deebitee argitu. Wanti si rakkise sun maalidha laata? Wanti mana keedhaa si rakkisaa jiru sun maalidha laata? Wanti jireenya kee keessaa si rakkisaa jiru sun maalidha laata? Wanti gaa'ela kee keessaa si rakkisaa jiru sun maalidha laata? Wanti naannoo keedhaa si rakkisaa jiru sun maalidha laata? Wanti maatii kee rakkisaa jiru sun maalidha laata? Wanti ati itti mataa dhukkubsachaa jirtu sun maalidha laata? Eenyutu amana laata? Waaqayyo gooftaan akkasiin jedha. Kana booda deebiteen argituutii hin sodaatin. Kana booda deebiteen argituutii hin sodaatin. Kana booda deebiteen argituutii hin sodaatin. Inni si rakkisu dhukkuba ta'uu danda'a. Inni si rakkisu hiyyummaa ta'uu danda'a. Inni si rakkisu yaaddoo ta'uu danda'a. Inni si rakkisu du'a ta'uu danda'a. Inni si rakkisu yaaddoo ta'uu danda'a. Inni si rakkisu gadda ta'uu danda'a. Inni si rakkisu nama ta'uu danda'a. Inni si rakkisu kisaaraa ta'uu danda'a. Inni si rakkisu duwwaa ta'uu danda'a. Inni si rakkisu yaaddoo ta'uu danda'a. Waaqayyo garuu akkasiin jedha. Sa'aatii sagalee kana dhageesse jalqabdee deebiteen argituutii hin sodaatin. Kun amantiidha. Kun amantiidha. Eenyutu amana? Deebi'een argu jennee deebinee wajjin jiraachuu osoo hin taane deebi'een argu jennee akka deebinee hin agarretti awwaallee bira darbuudha. Haleluuyaa. Inna Waaqayyo akkati deebitee hin agarre gaafa godhu iddoo bal'aaf eebbifamaa sii kenna. Seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa 18 hanga 22 yoo ilaaltan Isiyaaq maasii abbaasaa qe'ee abbaasaaf lafa abbaasaa irratti otuma lollamuu qe'ee bal'aaf maasii bal'aa burqaa bal'aatti ba'e. Innis immoo Rehooboot jedhama. Hin lolan namni Isiyaaq, facceen namni Isiyaaq, darbannaan namni Isiyaaq. Waaqayyo waan wajjin jiruuf garuu jara sana akka deebi'ee isaaniin agarretti lafa bal'aa burqaa bal'aa Rehooboot jedhamu kenneef. Arras lola qabda. Arras nama si hordofu qabda. Arras nama dudduuba kee deemu qabda. Garuu waan si dhibu keessa lafi bal'aan fuuldura kee jira. Ameen. Ceephoos irraa kaasee maqaa kabajaa sirra kaa'a Waaqayyo. Ceephoos irraa kaasee maqaa kabajaa sirra kaa'a. Seenaa Haannaa yoo laallee Pheniinaan yeroo hundumaa maseena jechuudhaan kan arrabsitu yoo ta'u, Haannaan nama dhala hin qabneef nama harka duwwaa deemudha. Garuu Waaqayyo gaafa ishee yaadatu Saamu'eeliin kenneefi maqaa hamaa kanarraa kaasee haadha Saamu'eeliin ishee godhe. Har'as maqaa gadhee baattee kan deemtu, maqaa gadhee baqattee biyyaa kan baate, maqaa gadhee baatattee biyyaa kan baate, maqaa gadhee baatattee naanna'aa kan jirtu, maqaan gadhee kee ollaaniirra naanna'aa kan jiru Waaqayyo gooftaan maqaa gadhee uffata isaa sirraa baasee maqaa gaarii sirra kaa'essi kabaja. Ameen. Inni sadaffaan Waaqayyo akkati nagarre gaafa godhu isa si qabuu barbaadu jalaa si baasee si boqochiisa. Isa si qabuu barbaadu jalaa si baasee si ceesisa. Isa si qabuu barbaadu jalaa si baasee si faarfachiisa. Isa si qabuu barbaadu jalaa si baasee dhuma isaanii si agarsiisa. Ameen. Inni kan biraan karaan hin jirre karaa siif godhee diina keef immoo lafa awwaalaa taasisa. Gaafa akkati deebitee hin agarre gaafa godhu Waaqayyo saba Israa'eliin gaafa inni gara Waaqayyootti gara Museetti iyyu, Museen immoo gara Waaqayyootti gaafa iyyu maaliif natti iyyita Musee harka kee ol fuudhi bishaanicha irratti diriirsi uleensi harka jiru kun hin kuta galaana haala rafan si ceesisa galaana jedhee gaafatti dubbatu waan nama dhibu keessa
uleesaa gaafa fuudhee galaana irra kaa'u galaan lincitee saba Israa'eliin ceete. Warri Gibxis akkuma Israa'eliin ceena jedhanii gaafa dhufanii itti dhammanii galaanichi walitti dacha'uudhaan saba sana hundumaa akka isaan deebi'anii hin argamnetti. Warra Gibxii warra Israa'eliin hordofan, warra Israa'eliin ajjeesuu barbaadan, warra Israa'eliin booji'uu barbaadan, warra Israa'eliin qabachuu barbaadan sana karaa Israa'el ceena jedhanii warra yaadan sana galaanatti gaafa dhamman galaanni walitti dachaatee isaaniin fixe. Deebi'aniis seenaan isaanii hin argamne. Akka deebi'uu hin dandeenyetti, akka argamuu hin dandeenyetti Gibxiin lafarraa dhumte. Waan nama dhibu keessaa Waaqayyo rakkina kee, Waaqayyo hiyyuma kee, Waaqayyo yaaddoo kee akkati deebitee arguu hin dandeenyetti si biraa balleessa. Ati garuu amani. Kana booda deebitee nagartuutii hin sodaatin. Egaan karaa sabni Israa'el ce'e, karaa namni ce'ee beeku miti, karaa namni ce'ee hin beeknedha. Waaqayyo akkati deebitee nagarre gaafa godhu karaan hin jirre siif karaa baasa. Karaan hin jirre siif karaa baasa. Karaa namni deemee hin beekne siif karaa baasa. Nama tole jedhee hin beeknetu siif tole jedha. Dhagaa bishaan baasa hin beeknetu siif bishaan baasa. Diina keef immoo lafa awwaalaa ta'a. Diina keef immoo lafa gaddaa ta'a. Diina keef immoo lafa boo'ichaa ta'a. Maqaa Yesuusiin siif haa ta'u. Ameen, 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 ameen. Kadhanna. Hallelujah. 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 Ilihuna maganyati yes joinal tuatina mata alas komi mangkwakati maganyati eske molabete iluna eske molabete maganyati eske molabete iluna maganyati yes joinal duatina mata ala komi mangwakati maganyati skimolabede iluna skimolabede iluna skimolabede jettee dubbatti. Kana booda deebitee nagartuutii hin sodaatin jette. Hin dubbatte. Gaafa dubbattu amma dubbattu geessaa gooftaa keenya si haa galatu. Bara baraan kabajame. Egaa yaa Waaqayyo dhaloota kanarraa akka isaan deebi'anii nagarretti wanjoo rakkinaa, wanjoo du'aa, qambarrii seexanaa, qambarrii dhukkubaa, qambarrii yaaddoof gaddaa irraa kaasi. Yaa Abbaa sin kadhadha. Dhaloota kanaaf sin kadhadha. Warra boo'aniif sin kadhadha. Warra gaddaniif sin kadhadha. Warra nama dhabaniif sin kadhadha. Warra harka qabaa dhabaniif sin kadhadha. Warra sitti iyyaniif sin kadhadha. Warra yaaddoon mataa caaleef sin kadhadha. Warri bishaan yaaddoorra yaa'ee irra dhangala'ee dhokseef sin kadhadha. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin. Yaa Waaqayyo Gooftaa, sa'atii kanaa jalqabee dhaloonni kun yaaddoo hamaa kana jalaa jaakaatoota liifindal veerataga soondaariyaadiyaa maqaa Yesuus Kiristoosin tulluu yaaddoo kana jala በኢየሱስም ሀባን በኢየሱስም ሀባን በኢየሱስም ሀባን በኢየሱስም 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 ዋኑምቲ ያዶ ጀለቴ ሲድ ሂዳን ያዶ ጀለቴ ሲድ ሂዳን ሙከ ያዶቴ ሲድ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ዳጋ ያዶ ስረካይ ረክነ ስረካይ ቦይቸ ስረካይ ገደ ስረካይ በረበራን ጉንጉማ አከት ጅራቱ ከን ሲጎድ አሄረ ስራ ሀዳም አሄረ ስራ ሀዳም አሄረ ስራ ሀዳም በኢየሱስም ሀዳም በኢየሱስም ሀዳም በኢየሱስም ሀዳም ሃሌሉያ 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 Waaqayyo nama baay'ee gargaaruu qaba. Waaqayyo nama baay'ee gargaaruu qaba. Heelara dandal vana juna livine mariadia. Waaqayyo jireenya koo hin barbaaddu ati. Waaqayyo kan jiraaddu hin barbaaddu ati. Uumamuun koo lafa kana irratti fedha kee miti.
Maalifan siqaayi kana argaa hadhaa kana unachaa jiraadha jettee fuula Waaqayyootti bu'aa kan jirtu obboloota lama agarsiisa furri Waaqayyoo sa'aatii kana jalqabee jireenya nagaaf aara galfii jiraachuu jalqabda. Kana booda isas rakkisee deebitee hin argitu siin jedha Waaqayyo. Ameen 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 ameen. Dudduuba kee kanarraan mataa kee kanaa jalqabee hanga miilla keetti kan si waraanu kan si nyaatu obboleettiin tokkos gidduu jirta. Dudda kee kana qabatee miilla keellee qabee kan jiru miilla keellee qabee hidhee kan jiru dudduuba kanarraan siidhee kan jiru obboleettii tokkonas gidduutti arga. Waaqayyo gooftaan akkas jedha sa'aatii kanaa kaasee sirraa dhaheera deebitee nagartu siin jedha Waaqayyo. Ameen 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 ameen. Obboleettii tokko milikkita siifa ta'u abjuu keedhaan uffata aaraa uffattee hin beekne uffata baay'ee jaallatamaa uffata haaraa utuu uffattu ofirratti argite gaafa kaatu ofirraa dhabda. Maayinni kun jetteetu si garramee ajaa'ibsiifattee dhiista irraanfatteettayyuu Waaqayyo garuu akkasiin jedha na kadhadhu fuula koo barbaadi gara kootti deebi'i na waami jilbeenfadhu ani humnaaf ayyaana guddaadhaan gara kee dhufuudhaaf an jedha. Ati garuu na kadhadhu of hin gatiin muudama guddaa tokko seeggata aan jireenya kee irratti humna haaraan dabalaadhaan jedha Waaqayyo. Humna haaraa ulfina haaraan dabalaa siin jedha Waaqayyo. Obboleettiin kun milikkitaaf uffata haaraa abjuudhaan bitattee uffatteetu baay'eetu dinqisiifattuu ribaa kaata isa boodan irraanfatti abjichayyuu irraanfatteetti. Waaqayyo garuu akkasiin jedha humna sii dabalama siin jechaa jira. Ameen 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 ameen. Galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u. Dhaloota kana jalaa cufaan habadamu dhaloota kana jalaa abaarsi hacabu dhaloota kana jalaa tulluun hajigu maqaa Yesuusiin si haa galatu. Bara baraan kabajame ulfaadhu ol qabami maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin. Ameen ameen ameen. Kana booda deebitee hin agartuu hin sodaatin. Atis yoo amantee ofirratti dubbadhu anis ofirratti dubbadha. Kana booda deebi'ee hin argu hin sodaadhus. Ameen.